Fona kako kufo danda'o baattit malee kan beeraa miti cubbuma uf sodaatte humna waaqummaa yoo fayyadamtate gaafa beelli sit dhagayame gaaraaf jettee jaha argate kanaaf sababii naanneessu fuuldura keetti kokkufaadha seetu godhee natti agarsiise deebiin kan koos gatii dhabaadha gowwummatu hamlee naaf ta'e gaarii godhee cubbuuf falmadha gorree diinaa nan dhaga'ini gooftaa dhuunfaadhe sitti madha filannoo kootiin dogongore jennaan sammuun koo fiirumfate muuxannoo kee anaaf qoodime akkuma itti cubbuu injifatte. Wanti gaarii iyyuu shaakalamne faayidaan isaa irraa jeeffatamu baay'ee ulfaataa nutti fakkaate kanaaf jedhaa irra hin danda'amu cubbuu mormuun bu'aa inni qabu nama yaaleet mirkaneeffata namni kana gochuu hin dandeenye akkamitti addaan baafata kanaaf sababii naanneessu fuuldura keetti kokkufaadha seetu godhee natti agarsiise deebiin kan koos gatii dhabaadha gowwummatu hamlee naaf ta'e gaarii godhee cubbuuf falmadha gorree diinaa nan dhaga'ini gooftaa dhuunfaadhe sitti madha filannoo kootiin dogongore jennaan sammuun koo fiirumfate muuxannoo kee anaaf qoodime akkuma itti cubbuu injifatte. Tole akkam jirtu hundumti keessanuu nagaa keessanii galanni Waaqaa ga'u nagaa ofii nuuf kenne yeroo kana fuula isaatti akka argamnu Waaqa nu gargaara gaarii goonee galateeffanna. Haalli naannoo keenya jiru jireenyi keenya tariitii manni keenya nagaa ta'ee miti inni nagaa ta'e Waaqayyoon wajjiniin waan jiruuf maddi nagaa Yesuus mana keenya waan seeneef nagaa qabna jechuudha. Kanaaf gaarii goonee Waaqa keenya galateeffanna maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni isaaf haa ta'u. Tole amma mata duree baay'ee gabaabaaf murteessaa ta'e wajjiniin ilaalleetiin jennaan illee kiristaanummaan maal inni orjesti kiristaanummaa jedhu macaafa qulqulluu keessatti yoomitti dhimma ba'ame warra kiristaana nuuf hin jennuufis hiika maalii qaba ija macaafa qulqulluutiin ilaalla Waaqayyo karaa addaatiin akka nu barsiisu hafuuruma ittiin barraa'e saniin nullee akka hubannuuf kadhaan fuula Waaqaatti dhiyaanneetiin jenna kadhannee qorannaa keenya jalqabna. Gargaarsa jaalalaa nu gooteef harka kee nurra qabdeef uumaa keenya galanni si haa ga'u akka itti nu jaalatte adda tokkocha lama kee dabarsitee nu kennite seenaa keenya jijjiirtee ulfaata. Ammallee kiristaanummaa isa dhugaa shaakaluu barbaanna. Duuka buutuu si duukaa warra deeman warra kiristaana jedhaman isa dhugaa taane hojii jijjiirree bara kana keessatti alaabaa dhugaa Amaanu'eel warra ol qaban akka taanuuf ati nu gargaara. Wallaala keenya beekumsa kee nu dabali. Dadhabina keenya jabina kee nu dabali. Qullummaa keenyatti ulfina kan kennuuf uffisi. Yeroo kanatti namoota mana isaanii gaddi seeneeru boochi seeneeru maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jajjabeessaan inni dhugaasii karaa addaan isaan jajjabeessuun jaalala kan kennatu. Mana boo'itti jiru manni nagaa hin qabne manni qulqulluu dhiphinni imimmaan soora isaaniif ta'ee jiru. Isaan bira dhaabbachuun isaan jajjabeessuun jaalala kan kennatu. Karaa addaatiin warra harka nama hiixatanii lubbuu nama balleessaaran illee gahee isaaniin jechuun isaan yaadachuun akka hin banneef akkuma waan godhaaran hin beekan isaanii dhiisi jedhasan isaaniifillee dhiisuun harka billaa namatti darbatu harka xiyyi namatti darbatu dabgochuun jaalala kennatu. Waan gootuuf ulfaadha dhugaa dubbii keetti nu barsiisi feetii kaa raawwatu maqaa Gooftaa Kiristoos irratti kadhannaa abbaa. Ameen. Tole. Karaa addaan gaarii goonee Waaqa galateeffanneetiin jenna. Akkuma sila jechuudhaaf yaaleetiin jedhe kiristaanummaa isa jedhu kana akkamitti hubanneetiin jenna waan jedhu akka ilaallu barbaadeetiin jedhe. Yeroo jalqabaatiif jecha kiristaana jedhu kana macaafa qulqulluu keessatti
barbaadan ture. Maaliif hubachuu barbaade waan ta'eef. Kanaaf waan ofii argee jedhee wal wajjiniin akka sheer goonu barbaadeetiin jedha. Yeroo jalqabaatiif jechi kiristaana jedhamu kan inni itti dhimma bahame hojii ergamootaa keessatti. Hojii ergamootaa keessatti karaa addaan boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irratti yaada akkas jedhu argineetiin jenna jechuudha. Yeroo isaan 25 irraan dubbisaa Barnaabaas yommuu Saa'oliin barbaaduudhaaf gara Tarsees dhaqe. Yeroo isa argatetti gara Anxookiyaatti isa fide. Waggaa sana guutuu waldaa sana wajjin wal arganii namoota danuu barsiisaa turan. Bartoonni jalqaba duraa Anxookiyaatti kiristaanota jedhamanii waamamanii jiru. Kiristaanota jedhamanii maal ta'an? Waamaman. Eenyutu kiristaana jedhamee waamame? Bartootatu kiristaana jedhamee waamame jechuudha. Tole. Kanaaf jechi kiristaana jedhu jalqaba bartuu ta'utu dursa jechuudha. Keenyaaf amma oduu bartuu ta'uu yookaan ammoo hawaariyaa ta'utu dursamu kiristaana ta'utu dursamu jenne namni hundinuu kiristaana waan jedhuun akka jennu naaf gala. Sababni isaa kiristaana waan jedhu nama maqaa gooftaa Kiristoos dha'u hundumaa kiristaana jennee moggaafna waan ta'eef. Macaafni qulqulluun garuu akkas hin jedhu. Dursa duuka buutuu ta'utu murteessa. Dursa jireenya ofii dabarsanii isaaf of kennutu murteesseetiin jedha. Erga duuka buutuu taateef duuka buutuun yeroo jalqabaatiin maal jedhamanii? Kiristaana jedhaman. Maqaa kana namoonni ormaa arrabaafis ta'aatti fayyadamanii jechichi Kiristoosiin duukaa warra bu'anii jechuudha. Kanaaf Kiristoosiin duukaa bu'uun ammoo maal dura duuka buutuu ta'uu gaafata jechuudha. Okay. Amma kiristaana jechuun duuka buutota kiristaana jedhame yoo jennu ta'e duuka buutuu jechuun immoo maal jechuu akkamitti fudhatama waan jedhu macaafa qulqulluu keessa ilaalla. Fakkeenyaaf Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 27 irratti Phexros jecha tokko dubbate akkana jedhe 27 irraa. Phexros kanarratti kunoo nuyi hundumaa dhiifnees duukaa buuneeyooti egaa maal arganna laataree jedhe. Kanaaf duuka buutuu jechuun hunduma dhiisanii duukaa bu'u jechuudha. Hunduma dhiisanii. Wanti kun eessaa jalqaba? Mee jecha Kiristoos jedhuun xumuree ka'een itti deebi'a. 28 irratti Yesuus immoo kan dhuguma isinitti himaa biyya lafaa ishee haaraatti ilmi namaa ulfina isaatiin teessoo irra yommuu taa'u isin warra duukaa buutan immoo teessoo 12 irra teessanii gosa Israa'el 12 keessatti maal gootu? Firdii kennitu. Firdii kennitu jedha. Firdii kennitu inni jedhu waggaa kumatti kan raawwatamudha jechuudha. Warroonni qulqulloonni murtee hundumaa yerootti qoratanidha. Yeroo kana wanti sadii baay'ee nama ajaa'ibsiisa jedha. Warra qorannaa kana godhan yookaan ammoo warra carraa kana argatanii warra 144 warra jireenyaan jijjiiramanii warra du'anii du'aa kan jijjiiraman warra oduu jireenya jiran jijjiiraman samii galanii waggaa kuma tokko keessatti wanti isaan ajaa'ibu waan sadii tokko namoota baay'ee samiin galan jedhanii eeggataa turan namoota isaan fuuldura deemaa ture haa ta'uti qajeelummaan namoota deemaa turan samiidhaa dhabuu jedha. Samiidhaa dhabuu jedha. Yeroo qorannaa murtee kanatti gosa Israa'el irratti maal gootu jedha. Murteessitu jechuun qorannaa murtee kan akka gootu wanti hundinuu open akka ta'u akkuma tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13-12 irratti dubbatu wanti hundinuu maaliin dimimmisaan argina gaafsan garuu wanti hundinuu maal ta'e ifa baa jedha. Gaafa bahu waan hundumaa jaan argina jedha. Kanaaf namoota samii galan jedhanii eeggaman samiidhaa dhabuun waan nama dinqisiisudha. Inni biraa samiin galan jennee warroota itti murteessinee olumatti namni kun samiin galu jedhee jala murame samiitti argina jedha. Samiitti argina. Waan kanneen lama irraa ka'eetiin jedhu ofii kennaa samii galuun illee dinqiinu ta'a. Akkamitti anasiif ga'e wanti jedhu. Wanti kun nama dinqisiisa. Kanaaf yeroon kun yeroo itti murtee geggeessu. Murtee geggeessu jechuun nuti murteessa jechuudha. Murtee geggeeffameetiin jedhe maal godhu? Hillaan achiin booda mul'ata boqonnaa 15 irratti waaqa keenya ati qajeelaadha murteen kee dhugaadha wanti ati goote sirriidha jenna jechuudha. Kanaaf isaan kunniin duuka buutota 12 akkas jedheen. 29 irra namni maqaa kootiif jedhee manneen yookiis obboloota yookiis obboleettota yookiis abbaa yookiis haadha isaa ijoollee isaa yookiis araddaa dhiisee dachaa 100 fudhataa jireenya bara baraas in argata jedhee. Eenyuun dhiisee jedha? Haadha ofii, abbaa ofii, ijoollee ofii, araddaa ofii, qabeenya ofii dhiisee maal kan godhu? Na duukaa kan bu'u. Fakkeenya macaafa qulqulluu keessatti dargaggeessi tokko Kiristoositti dhufee si duukaa bu'aa barsiisa jedheen. Si duukaa bu'aa mee abbaa kee awwaalee deebi'u jedheen. Jennaaniin Kiristoos maal jedheen? Dhiisi warri du'aan du'aa haa awwaalanii ati immoo maal ta'e jedheen? Na duukaa bu'u jedheen. Kiristoosiin ala ta'uun walumaa galatti maaliif du'a jechuudha. Kan du'ee hobbaafates kan jirus Kiristoosiin ala taanaan du'aa jedhama. Warri du'aan du'aa awwaalanii ati jiraataan
na duukaa bu'i. Karaan dhugaan jireenyi anaa jedheen. Kanaaf dhuga buutu ta'uu jechuun hunda dhiisanii Kiristoos hin duukaa bu'u. Kiristoos madda nagaati, hangafa nagaati. At the same time an kan dhufeef nagaa buusuuf hin dhufne jedha. Nagaa buusuudhaaf hin dhufne jedha. Nagaa buusuuf jechuun dhugaaf soba jidduutti daangaa uume jechuudha. Warri dhugaa fidate isa duukaa yeroo bu'u dukkana warri filate ammoo dukkana keessa deema jechuudha. Isaanis boqonnaa 60 irratti lafa dukkanii limixii lafa maal godheera jedha. Haguuggeera. Siif garuu ulfinni waaqayyoo siif ifeera jedha. Amma gara ulfinaatti gaafa dhuftu, gara ifaatti gaafa dhuftu, dirqama nama dukkana filate wajjin garaagarummaatu uumama. Jaalannee oduu hin taane dirqama waan ta'uu qabu. Kanaaf asirratti namni waa hundumaa dhiisee na duukaan bu'e duuka buutu tokko ta'u hin danda'u jedheen. Hin danda'u jedheen. Aniifis isinis Kiristoosiin duukaa buuna yoo ta'u. Yoo duuka buutu takka taatu ta'e. Eeliyaas kakuu moofaa keessatti Elsaa'iin gaafa inni waamu, Elsaa'i maal godhe? Waan qabu hundumaa moofara qotee, sangaa qalee, qotiyyuu kan moofara ittiin qotaa ummatu gubee ibidda godhee akka gara duubaatti wanti isa harkisu hin jiraanne. Israa'eloonni yeroo galaana diimaa ce'aniit hin jedhan galaanicha dhawutu irra ture. Akka maal ta'u akka walitti garagalu duuba deemuun hin danda'u. Duuba deemuun hin danda'u. Kanaaf duuka buutuu jechuun hundaa galanii Kiristoosiin duukaa bu'uu jedhama. Soddoma irratti garuu baay'een warra duraa jiran keessaa warra hundumaa booddee kan ta'an jiru. Warra hundumaa booddee jiran keessaa warra duraa kan ta'an jiru isaaniin jedhe. Ammumayyuu duuka buutummaan waan kana caalaa amma warra fuulduraa warri fakkaatan hundumaa caalaa gara booddee. Hundumaa booddee dura kan fakkaatu duuba kan fakkaatan immoo gara fuulduraatti gara booddeetti kan isaan dhufan. Gara fuulduraatti kan isaan dhufaniif hin jedhan akka ta'u kana ta'uuf jira jedhee. Kanaaf amma duuka buutuudhaanu gaafiin kenna guddaa. Hunduma dhiifnee buunee irraa Kiristoosiif faana. Beekumsa keenya dhiifnee Phaawulos akkana jedhe. Filiphisius boqonnaa 3 naannoo lakkoofsa 15 naannoo 14tti gad dubbisuu dandeenya. Achirratti yeroo dubbateetti hin jedhu Phaawulos waa'ee ofii waan baay'ee dubbateetti hin jedhu. Waa'ee ofii waan baay'ee dubbateetti hin jedhu. Beekumsaan Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irraa. Argitanii guyyaa 8ffaatti akka dhaqna qabate Ibroota keessa biin Hibriyuu akka ta'e argitanii beekumsa yoo ta'e jedhe Gamaaleel beekaa seeraa jala ta'e akka barate hinaaffaa amantiitu yoo ta'e maqaa amantiitiif jecha kiristaanota hunda ajjeesaa nama ture akka ta'e kanuu dargee dubbatee ka'een boodatti. Kana hundumaa jedhe wangeela gooftaa Yesuus Kiristoosiif jedhee akka duwwaatti lakkaa'e. Akka waan tokko hin taanetti lakkaa'e. Kiristaanummaan duuka buutummaan akkas. Hunda dhiisanii Kiristoosiif faana bu'u. Kiristoos waaqummaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu uduu qabu maal ta'e? Gad dhufee namummaa uffachuuf filate abbaadhaaf ajajame tokkocha ilma ofii yeroo kennu tole jedhe. Akkuma Abrahaam yeroo Isaaqin kennu Isaaq maal jedhe? Tole jedhe. Kun duuka buutummaa jedhama. Gad of dhiisanii ajajamuu jedhama. Duuka buutummaa jechuun isa kana. Filannoo ofii uduun barbaadatiin duukaa deemu jechuudha. Duukaa deemu jechuudha. Kanaaf erga nama kana ta'etu maal ta'a? Kiristaana ta'a. Kiristaana jechuun akkas malee achi nama maqaa Kiristoos waame yookaan immoo Kiristoos kanaaf Kiristoos maal jedhaan? Kiristoos kan jedhu Yesuus kan jedhu maqaa kee qabu hundumayyuu maal godha? Mana sanii hin galanii fedha abbaa kiyyaa karaa hawwate malee of galee kana duukaa bu'e malee. Das kanaa zardufte. Kanaaf aangoo kuma isin hin beeku wanti inni jedhee dubbate. Isa kanaaf jechuudha. Iddoon biraa iddoon itti jechi kiristaana jedhamu. Caqasame hojii ergamoota boqonnaa 26 lakkoofsa 28. 28 irratti nama Agriiphaa jedhamutu jira. Nama Agriiphaa jedhamutu jira. 28 irratti gubbaarraa yoo isin dubbise yaa Agriiphaa mootii dubbii raajotaatti namantaa anuu beeka akka tamantuu jedhe Phaawulos Agriiphaa wajjin gubbaarraa gadi yoo dhufte isin jettani 24 irraa waan baay'ee haasaa ture. Especially 26 irraan dubbisame. Agriiphaa mootichi waa'ee dubbii kanaa hundumaa beeka. Isattis an ofii irraa bu'eetan dubbadha. Kan hundumaa keessaas wanti suuqatti hojjetame waan hin ta'iniif dubbiin tokkichillee kan isaa jalaa ba'e akka hin jirre ani nama na jedhe. Kanaaf waa'ee isaa irra ga'e hundumaa argeera jedheen Agriiphaan. Ammallee hin amantamiti jedheen. Agriiphaan 28 irratti Agriiphaan yommus Phaawulosiin yeroo dhuma gabaabduu keessatti kiristaana na gochuuf jettaa jedheen. Kiristaana jechuun iddoo jijjiiruu akka ta'e bareera. Kiristaana jechuun yaada sila keessa jiru, adeemsa qara keessa jiru dhiisuu akka ta'e bareera. Kanaaf kiristaana jechuun duuka buutuu nama ta'etu kiristaana jedhama jechuudha. Argitanii kiristaana jedhama. Kiristaanni akkasumaan cadhisee maqaa nuu kennamu. Kiristiyaansi jedha Ingiliffaan illee.
Kanaaf aniifisin kiristaana moo kiristiyaanani? Are we Christians or not? If not, let we check ourselves. If we are Christians, we have to prove ourselves that we are disciples at the same time. Warra duuka buutota ta'e duwwaatu kiristaana jedhama jechuudha. Kanaaf waa hunda dhiifneerra. Aniifis inni waan dhiifneeru maal qabna? Wanti kaleessa gara dhugaatti yeroo dhufin dura goonu amma garuu wanti dhiifneeru maaltu? Lufina kennaa ta'u, beekumsa kennaa ta'u, eenyummaa kennaa ta'u. Dhiifnee kanaan booda anaa miti ka jiraatu jedhe Phaawulos. Du'ee jechuudha Galaatiyaa boqonnaa 2:20. Kanaan booda anaa miti ka jiraatu. Eenyuun na keessa jiraata jedhe? Kiristoostu na keessa jiraata. Amma kiristaanummaan inni dhugaa isa kana jechuudha. Kanaan booda anaa miti ka jiraatu. Let we die of ourselves. Eenyummaa keenyarraa haa duunu. Yoon duune Kiristoosiin duukaa bu'uun hin danda'amu. Yoon duune Kiristoosiin duukaa bu'uun hin danda'amu. Yoon duune adeemsa mana qulqullummaa keessatti kutaa qulqulluu seenuun hin danda'amu. Iddoon billaan jiru iddoon qalmaa bakkeedha waan. Bakkee keessatti hafna jechuudha. Kiristoos fannifameera, Kiristoos nuu fannifameera, eenyu nuu fannifameera. Lallabni namoota baay'ee garuu kana fannoon ammoo bakkee. Kiristoos itti fannifame, bakkee itti fannifame. Yerusaalem keessaa bahee fannifame. Addallee aniifisin harka keenya Kiristoos irraan kaannu taanaan, Kiristoos wajjin deemsan jalqabnu taanaan ammallee bakkee ma jirre. Kanaaf kiristaanummaan of ganu. Agriiphaan yeroo salphatti kiristaana gochuu barbaaddaa jedhe. Waan dhiisuun barbaannetu jira Agriiphaan. Keessa ofiitti dhugaallee inuma beeka garuu waan dhiisuun barbaannetu jira. Dhugaan inni beeku keessa isaatti sanyii godhatee biqilee akka hin lallifne kan isa godhe waan inni gadhiisuu didee. Kanaaf dubbiin lammaffaan isa kana kan kiristaana jedhamu jechuudha. Dubbii sadaffaa jecha kiristaana jedhu tiksi sadaffaa laallee gara dhumaatti finna. Innis tokkoffaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 16 jecha kiristaana jedhu argina jechuudha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 16. 16 biraan dubbise 15 irraa meeqa dubbifna akkana jedha. Garuu isin keessaa waa dhiphifamu dubbifate ingidi. Garuu isin keessaa tokko iyyuu nama gumaa yookiis hattuu nama hamaa hojjete yookiis nama namatti darbe ta'e maal hin ta'in hin dhiphatin. Dhiphinni keessan nama gumaa haloo nama abbaafachuudhaaf haa ta'u yookaan namni waa nama miitanii haloo isin abbaafachuuf isin dhiphisaa haa ta'u. Yookiin immoo hattanii yookiin immoo hamaa hojjettanii yookaan namatti darbitanii dhiphattan qofa hin ta'in jedha. 16 kiristaana ta'uu isaatiif yoo dhiphate garuu hin yeella'inaa jedha. Namni tokko yeroo baay'ee rakkina gayoomii baannaa jira. Kiristaana duuka buututu Kiristoos waan ta'eef akka dhumaa baadhan obboloota. Kiristaana waan taaneef duuka buutuu waan taaneef eenyummaa keenya waan ganneef dhiphataarra yoo ta'e garuu yeella'in jedha. Maqaa Kiristoosiin waamamee isa hojjete sanaan Waaqayyoof ulfina haa kennu jedha. Maqaa Kiristoos Yesuus waamatee kan hojjete saniif Waaqayyoof maal haa godhu jedha. Ulfina haa kennu jedha. Kanaaf dhiphinni keenya Waaqayyoof maalidha jechuudha? Ulfina jechuudha. Yoo kiristaana ta'uu kennaan dhiphanne. Kiristaana ta'uu kennaan akkuma isin dubbanne duuka buutuu taanii isa duukaa du'uu kenna. Aarsaaf goone waan hundumaa dhiisuu kenna. Yoo kan dhiphannu ta'e ulfina Waaqayyootiif jechuudha. Maqaa Kiristoositti waama ulfina Waaqayyootiif. Kanaafidha maqaa Kiristoosiin waamamee isa hojjete sanaan Waaqayyoof ulfina kenna jedha. Sababni isaa macaafni qulqulluun waanuma goota hundumaa maqaa gooftaa Kiristoosiin godha. Isumaanis Waaqayyo abbaadhaaf maal godha jedha? Ulfina kenna jedha waan. Kanaaf obboloota kiristaanummaan is not a simple word. Jecha salphaame. Kiristaanummaan of ganuudha. Kiristaanummaan duuka buutummaan ammoo waan hunda gannu. Kanaaf waan hunda gannee kiristaana isa dhugaa taanee ofiifis Kiristoosiifis namootaafis jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo kan dhageenyu nu haa eebbisu. Kiristaana dhugaa nu haa taasisu. Kadhata gabaabaa goonee xumure. Gaarii goonee si galateeffanna abbaa keenya. Aarsaa addaa kafalte tokkocha ilma kee dabarsitee nuu kennite jireenya ilma keetiitiin jireenya nuu bitte. Salphina irraa gara ulfinaatti du'a irraa gara jireenyaatti nu jijjiirte ulfaan. Ammallee kiristaanummaa dhugaa akka shaakalluuf nu gargaara. Dubbiin dubbifanne ammoo keessa keenyatti akka caafamuuf humna nuu ta'e. Afaan yeroo keenya irratti moo'i maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen. Ameen. Eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.